kutaa arfaffaa isiniif qabannee dhiyaanne irraa akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti iccitii Sillaasee kakuu moofaa keessatti kan jedhu wayni ilaallaa. Kanaafuu Egzaabiheer jechuun kallattii lamaanii iccitii Sillaasee nutti hima. Tokkoffaan jechoota kana birsagatti hirree jechuudha. Kanaaf jechi kun qeenxee agarsiisa. Kanammoo kan argattan kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti si'a 300 ol kan barraa'edha. Kanaafuu jechi jalqaba jedhu maqaa Iyesuus Kiristoos akka ta'e hubachuuti qabna. Kanaaf jalqabuma seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi tokko iccitii Sillaasee nutti himuudhaan akka eegalu hubachuu qabna jechuudha. Asirratti hubachuu kan qabdan ijoollee Waaqayyoo iccitii Sillaasee ittiin barsiisuufidha malee kun dhugumaaf taanaan Waaqayyoon akkasiin fakkaataa jechuu miti. Fakkeenya isinitti himaa jira. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos baay'isee kan isin jaallatu, ijoolleen Waaqayyoon hundumti keessan, biyya keessas biyya alaas teessanii sagalee kana dhagahaa jirtan, maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu, akkam yoona kana geessan. Ameen. Nageenyi Waaqayyoo nuuf baay'atee sa'aatii kana qulqulleessee eebbisee umurii keenya irratti dabalee qalbii jiranaadhaaf waan nuuf kenneef irra deebiin maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Waaqayyoon kan deessu Waaqayyoo kan jennuun qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Waaqayyo kennaa isaaniif kenneen kan kabajaman kan ulfaataman maqaan isaanis mana qulqullummaa keessatti kan waamaman toloota wareegamtoota toloota hundi isaaniiyyuu maqaan isaanii kan kabajameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu barsiisaa, Waaqayyo nu gorsaa sa'aatii kana eegalee Waaqayyo waa'ee iccitii isaa nutti himaa. Kanaaf bakka jirtan teessanii kitaaba keessan qulqulluu bantanii kitaaba qulqulluu caqasamurraatii dubbisaa akka wajjin barannuuf isin affeeraa. Har'a akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti barnoota iccitii Sillaasee hundee amantaa kutaa arfaffaa isiniif qabannee dhiyaanne irraa akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti iccitii Sillaasee kakuu moofaa keessatti kan jedhu wayni ilaallaa. Kanaan dura kutaa adda addaatti qoonneetoo ilaaluudhaaf yaalleerraa. Haa ta'uyyuu malee jalqaba galumsa keessatti iccitiin Sillaasee maalidhaa? Sadummaan akkamitti ilaalamaa? Tokkummaan Sillaasee akkamitti ilaalamaa kan jedhu galumsa ilaallee turre. Har'a akka fedhaaf akka eeyyama Waaqayyootti iccitiin Sillaasee kakuu moofaa keessatti akkamittiin gabaafame kan jedhu ni ilaallaa. Torbee darbee akkuma hubattan sadummaan Sillaasee yookaan sadummaan Waaqayyoo saboota Israa'eliif sirriitti akka hin ifne sababni inni ifuu dideefis maaliif akka ta'e ilaallee turre. Har'a iccitiidhaan kakuu moofaa keessatti waa'een dubbii Sillaasee ifeeraa akkasumas kallattiidhaanis waa'een dubbii Sillaasee barraa'eera. Kanas egaa akkuma beektan abboonni keenya iccitii kana hiikanii yoo nu barsiisan malee kun iccitii Sillaaseedha. Kun immoo miti jennee dubbachuu hin dandeenyu. Egaa walumaa galatti iccitiin Sillaasee kakuu moofaa keessatti haalawwan gurguddaa lamaaf saba Israa'eliif osoo hin ifin afeeraa. Tokkoffaan iccitiin Sillaasee sammuu ol beekumsaa ol waan ta'eefidha. Caluma jedhee takkaa kaniif osoo hin taane suuta kaniif waan ta'eef jennee dubbanne. Qabxii lammaffaa saboonni Israa'el akkuma beektan sammuu ijoollee kan qaban waaqa tolfamaa waaqessuudhaaf kan fiigan waan ta'eef sadummaa isaa yoo ibseeraaf ta'e waaqa sadii qabna jedhanii waan yaadaniif ilaalcha kana keessaa akka isaan oolchuuf jecha yaa Israa'el dhaga'i uumaan kee tokkodha jedhee Waaqayyo gooftaan irra deddeebi'aa barsiisaa ture ni hubanna jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee kakuu moofaa keessatti iccitiin Sillaaseen hin dubbatamne jechuu miti. Har'a egaa iccitiin Sillaasee kakuu moofaa keessatti iccitiidhaan kan jedhu bal'inaan ilaallaa. Waaqayyo iccitiidhaan sadummaa isaa dubbateera kakuu moofaa keessatti. Keessumatti dheengadda akka dubbachuuf yaalle iccitiin Sillaasee kakuu moofaa keessatti keessumaatti seera uumamaa keessatti sa'a 40 ol akka katabamee dubbanneera. Egaa as keessatti iccitiidhaaf kallattiidhaan jenneetoo dubbachuu dandeenya jechuudha. Iccitiidhaan gaafa jennu dhoksaadhaan keessatti abboonni billiitii isaa yookaan immoo nuuf adda baasanii nuuf hiikanii yeroo isaan nutti himan kan nuuf galu yoo ta'u kallattiidhaan immoo
kan barraan immoo jiru. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26, seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22, seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7, akkasumas seera uumamaa boqonnaa 18, seera uumamaa keessatti bal'inaan jaroonni kun kallattiidhaan kan nutti dubbataman yoo ta'an gar baay'een isaanii garuu iccitiidhaan nutti himamaniiru. Kanaafuu iccitiin Sillaasee iccitiidhaan yookaan kallattiidhaan kakuu moofaa keessatti akkamittiin nutti himamee qabxiiwwan kam keessatti argamu kan jedhu har'a wajjin ilaallaa jechuudha. Egaan tokkoffaanii jalqabumaa gaafa dubbisnu kitaaba keenya Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uumee kan jedhu ni argina. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uumee samiinis laftis duwwaa turtee lafti dukkanaan guutamte turtee bishaanis isheerra turee bishaan kanarra immoo hafuurri qulqulluun buufatee ture kan jedhu as keessatti icciti Sillaasee karaa sadiin ni arganna jechuudha. Karaa tokkoffaan karaa afaaniin yoo ta'u lammaffaan immoo jechuma kana hirree icciti sadan tokkummaa Waaqayyoo ni arganna. Ni tokkoffaan afaan Gi'iziitiin gaafa ilaallu, ni lammaffaan afaan Hebruutiin gaafa hiiknu, ni sadaffaan immoo walumatti qabnee hima kana boqonnaa 1 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 gaafa ilaallu sadan tokkummaa ni arganna. Jalqaba ilaaluudhaaf jecha Waaqayyoo afaan Gi'iziitiin Egzi'aabiheer jenneetu hiikna. Waaqayyo jecha jedhu afaan Gi'iziitiin Egzi'aabiheer kan jedhamudha. As keessatti akkuma beeknu afaan addunyaa keessaatii afaan tiyooloojii yookaan afaan dubbiin kitaaba qulqulluuttiin barraan keessaa akka addunyaatti addunyaanis kan beektu afaan gurguddoo sadiidha. Isaan keessaa tokkoffaan afaan Ibruu, lammaffaan afaan Giriikii, sadaffaan afaan Giizii akka ta'e beekamaadha. Kanaaf manuma amantaa keenya keessatti illee sirna waaqeffannaa kan ittiin gaggeessannu afaan Gi'iziitiin hanga yoonaatti jechuudha. Har'a afaan Oromiffaatti, afaan Amaariffaatti, afaan birootti hiikamee yoo gaggeeffamaa jiraateyyuu afaan jalqabaan uummanni kanaan dura turan ittiin waaqeffachaa turan afaan Gi'iziidha jechuudha. Kanaafuu Egzi'aabiheer jechuun kallattii lamaanii Sillaasee nutti hima. Tokkoffaan jechoota kana birsagatti hirree jechuudha. Birsaga beektu, birsaga jechuun sagalee jechuudha. Egzi'aabiheer jechi Egzi'aabiheer jedhu birsaga sadii of keessaa qaba. Birsaga tokkoffaan egzi jechuun gooftaa jechuudha. Gooftaa jechuun immoo fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos akka ta'e nutti hima. Kun birsaga tokkoffaadha. Birsaga lammaffaan immoo egzi jenneerra mitiri aab kan jennu gidduutti kan argamu, birsagni gidduutti argamu aab kan jennudha. Inni immoo abbaa jechuudha. Birsagni dhumarratti argamu heer kan jedhudha. Heer jechuun akkuma beeknu hafuura qulqulluu. Heer jechuun afaan Gi'izii keessatti hiikaan bal'aan yoo kennameefiyyuu gara laafessa, jajjabeessaa akkasumas gaarii garraamii jennee heetuu hiikuu dandeenya. Jechoonni kun immoo kan laataman hafuura qulqulluufidha. Hafuurri qulqulluun duuka bu'oota irra bulee dhufe jajjabeesseera, gorseera, garraamiidha akka gogee immoo garraamiidha hafuurri qulqulluun. Kanaaf jechoonni fi hiikkaan kun hafuura qulqulluudhaan niif kennamu jechuudha. Qaama sadan keessaati. Kanaafuu Egzi'aabiheer gaafa jennu sadummaa ibsa jechuudha. Abbaa, Ilma, hafuura qulqulluu jenneetoo hiikuu dandeenya. Jechi kun takka Egzi'aabiheer gaafa jennu jecha tokkodha waan ta'eef tokkummaa Waaqayyoo ibsu gargar qoonnee birsagaan gaafa hirru immoo Abbaa, Ilma, hafuura qulqulluu kan jedhu nuuf kennu jechuudha. Egaa Waaqayyoos sadummaadhaan argama gaafa jennu Abbaan, Ilmi, hafuurri qulqulluun Waaqa tokko ta'ee garuu qaama sadii, maqaa sadii akkasumas raawwii yookaan gocha sadii of keessaa akka qabu hubachuun nurraati eegama. Jalqabumaa Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uumee jedha hubadhaa. Jechi jalqabaa irratti Sillaaseen addunyaa kanaaf of ibse, iccitiidhaan of ibse asirratti. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume. Jechi Waaqayyo jettu as keessatti icciti Sillaasee nutti himaa jira jechuudha. Afaan Oromootiin iccitiin kun yoo as keessatti argamuu baateyyuu afaanota kitaabni qulqulluun ittiin barraa'een jecha Hibruutiinis ni ilaalla. Icciti Sillaasee akka nutti himan asirraatti hubachuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan immoo Egzi'aabiheer gaafa jennu birsaga lamatti qoonnee immoo ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan maalidhaa? Egzi'aab kan jedhu jechuudha. Egzi'aa jechuun Waaqayyo mootii jechuudha. Biheer jechuun immoo uummattoota akkasumas namoota jennee hiikuu dandeenya. Kanaaf Egzi'aabiheer gaafa jennu Waaqayyo uummattoota, Waaqayyo maccaa jennee hiikuu dandeenya jechuudha. Kun immoo Waaqa tokko agarsiisa malee Waaqa lama agarsiisu. Inni gubbaatti hiiknee Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu jennee akkuma hiikne kana Egzi'aabiheer gaafa jennu Waaqayyo uummattoota, Waaqayyo maccaa jenna.
Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 9 gaafa dubbistan Waaqayyo maccaa osoo sanyii nuuf hin hambisne ta'e kan jedhu jira. Waaqayyo maccaa. Macca jechuun baay'ee jechuudha. Waaqayyo baay'ee jechuudha. Kanaafuu asirratti kan hubannu iccitii Sillaasee akka ta'e hubachuu qabna. Kun seerluga afaanitiin gaafa deemnudha. Lammaffaanis ammas seerluga afaan Hibruutiin gaafa deemnu jecha Elohim jedhu arganna. Afaan Hibruutiin gaafa dubbistan Bereshit biraa Elohim ka jedhu argatta jechuudha. Bereshit biraa Elohim. Elohim jechi jedhu of keessaati jecha baay'ina qabudha. Jecha baay'ina qabudha. Jechi qeenxeen Elohim El kan jedhudha. Elohaa kan jedhudha. Gaafa afaan seerluga Hibruutiin yookaan giraamaatikaal afaan Hibruu gaafa hiiknu jechi kun baay'ee akka ta'e nutti hima jechuudha. Elohim waaqayyoota hin jennu fakkeenyaaf afaan Oromootiin hin jennu. Afaan Hibruutiin Elohim jechi jedhu mataa isaatiin maalidhaa baay'ina agarsiisaa nuun jedhu. Beektonni afaan Hibruu qo'atan jechuudha. Kanaafuu Elohim baay'inadha garuu jecha tokkodha. Baay'ina immoo gaafa jennu iccitii Sillaasee nutti himaa jira. Bara ka jedhu immoo uume jechuudha. Afaan Oromootiin bara jechuun uume jechuudha. Elohim Bereshit bara Elohim. Waaqayyo uume. Maal uume? Samii fi lafa uume. Uume jechuun tokko gaafa ta'u Elohim baay'ina agarsiisaa. Iccitiin Sillaasees keessatti haala kanaan ifeera jechuudha. Qeenxeen jecha Elohim akkuma dubbanne El kan jedhu. Fakkeenyaaf maqaa ergamootaa irratti hin argatu jecha kana. Fakkeenyaaf Mikaa'el, Gabri'eel, Suraafeel jechi El jettu dhumarratti Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo jechuudha. Kanaaf jechi kun qeenxee agarsiisa. Kanammoo kan argattan kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti si'a 300 ol kan barraa'edha. Seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 15 argachuu dandeessu. Akkasumas raajicha Imbaaqoon boqonnaa 3 lakkoofsa 3 gaafa dubbistan jecha hiikkaa qeenxee Elohimin argachuu dandeessu. Elohimin argachuu dandeessu. Kanaaf jechi kun illee seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti kan barraa'edha. Afaan Hibruutiin gaafa deemnu afaan Gi'iziitiin gaafa deemnu. Akkuma beektan afaan Gi'izii fi afaan Hibruu hidda dhaloota tokkooti. Afaan seemi dhalamanu kanaafuu waliif galu jechuudha. Waliif galu jechuudha. Egaa jechi bara jedhu uume jecha jedhu akka ta'e amma ilaalleerra. Asirra jalatti qabxii lammaffaan immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 gaafa dubbisnu jecha dubbisnu qaba. Innis akkas jedha. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume. Hafuurri qulqulluunis bishaanirra buufatee ture. Kan gidduutti hafe isin dubbifadhaa. Wanta keessaa fudhachuu qabnu fudhachuufidha waan ta'eef jechuudha. Maal nuun jedhaa? Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume. Hafuurri qulqulluunis bishaanirra buufatee ture. Kun iccitii Sillaasee nutti hima. Hubadhaa. Kan ilaalaa jirru iccitiin Sillaasee iccitiidhaan yookaan alkallattiidhaan akkamittiin kitaaba keessatti akka barraa'e ilaalaa jira. As keessatti Waaqayyo kan jedhu ilaala. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume kan jedhu abbaa agarsiisa jechuudha. Abbaa. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume jechi jedhu walitti gaafa qabnu abbaa agarsiisa. Akkamittiin Waaqayyo abbaan ilma isaa jalqaba jedhamu sana addunyaa kana uumeera jechuudha. Gooftaan keenya faayisaan keenya Iyesuus Kiristoos jalqaba jedhameera waan ta'eef. Kanammoo kan argattan Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gaafa dubbistan akkas nuun jedha. Addunyaa kana kan mul'atus kan hin mul'annes kan ittiin uume ilma isaa isa jalqabaatiin akka ta'e hubadhaa nuun jedha. Ilma isaa isa jalqabaa. Waaqayyo gooftaan Waaqayyo abbaan ilma isaa jalqabaatiin addunyaa kana akka uume Ibroota irratti qulqullichi Phaawulos nuuf katabeera jechuudha. Kanaaf jechi kun jechi Waaqayyo jedhu kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Waaqayyo abbaa akka ta'e. Lammaffaatti immoo jalqaba jechi jedhu kun as keessatti jalqaba kan jedhu ni argitu. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume jedha. Jechi jalqaba jettu as keessatti Waaqayyo ilmaa nutti agarsiisa. Waaqayyo ilmaa maqaan isaa baay'eedha. Isaan keessaa tokko jalqaba kan jedhudha. Iyesuus Kiristoos Adonaayi Masii Gooftaa jalqaba Alfaa Omeegaa fi kan kana fakkaatan maqaan Kiristoos baay'eedha. Jecha maqaa baay'ee qabachuudha Kiristoos keessaati. Kana keessaa jalqaba kan jedhu maqaa Kiristoosidha. Kanaafuu jechi jalqaba jedhu maqaa Iyesuus Kiristoos akka ta'e hubachuuti qabna. Kanaaf ani jalqabaa fi dhuma jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Ani jalqabaa fi dhumadha. Ani alfaa fi omeegaadha jedha. Akkasumas mul'ata 22:13 gaafa dubbistan kan argachuu dandeessu. Maqaa Waaqayyoo ilmaa keessaatii tokko jalqabadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu as keessatti jalqaba kan jedhu ilma bakka bu'u hubachuu qabna. Dhumaayyuu qulqullichi Yohaannis dubbisaan Waaqayyoo yookaan immoo nabaaba Melekoot kan jennu. Maal nuun jedhaa? Jalqaba jecha ture nuun jedha.
jalqaba kan jedhame sun eenyudha? Yesuus Kiristoos akka ta'e hubachuuti qabna. Kanaaf jalqaba kan jedhame Yesuus Kiristoos akka ta'e hubachuu qabna. Itti fuudhaan immoo Waaqayyo Hafuura Qulqulluu kan argannu asuma jalatti seera uumaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 gubbaarratti immoo maal nuun jedha? Hafuurri Qulqulluun immoo bishaan irra buufatee ture nuun jedha. Qaamni sadanuu maqaan sadanuu asirratti katabamaniiru jechuudha. Kanaaf jalqabuma seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi tokko iccitii Sillaasee nutti himuudhaan akka eegalu hubachuu qabna jechuudha. Osoo gaafa kitaaba bannu Sillaaseen nutti dubbachaa jira jechuudha. Miirri iccitii Sillaasee jechuudha namoonni tokko tokko. Osoo kitaaba hin dubbisiin, osoo kitaaba hin hubatiin. Kitaabni ofuma isaatiin nutti dubbata. Yoo maal ta'e yoo abboonni nuyi kan yoo maal ta'e akka mana amantaatti yoo dubbisne. Kanaaf jalqabumatti qulqulleetti Sillaaseen nutti dubbachaa akka jiru asirraatii hubachuuti qabna jechuudha. Qabxii birooni sadaffaan as jalatti ilaallu guyyaa gaafa dafinoo uumamni uumame dubbii Sillaasee nutti hima iccitiidhaan. Kanaan dura xiqqoo ishee tuqnee turre galumsa barnoota keenyaa irratti guyyaa gaafa dafinoo dubbiin Sillaasee uumamtoota guyyaa dafinootiin fakkeeffameetoo ni barsiifama. Akkuma beektan guyyaa gaafa sanbata guddaa kana addunyaan kun bishaaniin guutamtee akka jirtu lakkoofsa 2 irratti dubbistaniitu. Waaqayyo gooftaanii bishaan addunyaa kanarra jiran bakka 3tti qoodee nuun jedha. Waaqayyos bishaaniif bishaanii gidduutti samiin haa taatu jedhee nuun jedha. Samiin haa taatu. Bishaaniif bishaan gidduutti. Maaltu taatu dhee samiin haa taatu jedhe. Bishaan harka caalu gara olitti fudhate Haanoos jedhee maqaa moggaase. Ishee gidduu immoo samii jedhe xafar jenna isheedhaan. Yookaan samaayii jenna afaan Ibruutiin jechuudha. Shamaayi. Shamaa jechuun samaa jechuun afaan Ibruutiin. Shamaayi jedhamti. Addunyaa kanarratti immoo hambise garboota jedhe hubadhaa. Kanaafuu qaama 3 argaartuu tokkoffaanii Haanoos kan jedhamu samii ishee ilaalaa jirru kanaa ol kan ta'e. Lammaffaan samii kana bishaan gidduu jedhamti. Sadaffaan immoo bishaan addunyaa kanarra jiru garba Wuqiyaanoos kan jennu jechuudha. Jareenni kun dubbii Sillaaseetti kan fakkeeffaman yookaan Sillaaseetti fakkeeffamu qaama 3 maqaa 3 ilaalaa jirra. Haanoosi abbaatti fakkeeffama. Haanoosiin hin argamu samii kanaa ol waan jiruuf namni Haanoosiin argee hin jiru ammoo nuti. Abbaanis Waaqayyo abbaa kan argee hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee qulqulluun Waaqayyo ilmaa waa'ee dubbii Sillaasee gaafa nutti himu maal jedhee namni ilma arge abbaa kan argedhaa nuun jedha. Namni ilma arge kan eenyu argedhaa kan abbaa argedha. Waaqayyo abbaan garuu waaqummaa isaatiin addunyaa kanatti hin mul'anne. Waaqummaan tokko yoo ta'e iyyuu addunyaa kanatti waaqummaadhaan hin mul'anne. Kanaaf qulqullichi Yohaannis immoo maal nuun jedhee Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 gaafa dubbistan Waaqayyoon kan arge eenyullee taanaan hin jiru nuun jedha. Haa ta'u iyyuu malee ilmi bobaan abbaa dhufee nutti hime. Bobaa abbaa jedhama ilmi. Dhufee maal godhe nutti hime. Kanaafuu Waaqayyo abbaan hin argamu. Kanaafuu Haanoos kan jennu bishaan sun eenyutti fakkeeffama jechuudha? Waaqayyo abbaatti fakkeeffama. Xafariin kun immoo eenyutti fakkeeffama? Waaqayyo Hafuura Qulqulluutti fakkeeffama. Samaa jenneera. Sila samaa jechuun afaan Ibruutiin akkuma dubbannees Ilemaayi. Afaan Giiziitiin gaafa hiiknus Ilemaayi. Fakkii bishaanii jechuudha. Sababiin isaa bishaan irraa waan hojjetameef Ilemaayi yookaan fakkii bishaanii jedhanii abboonni ni hiiku jechuudha. Fakkii bishaanii. Yookaan immoo bishaan hititaa jedhama. Bishaan hititaa. Asirra akkuma beektanii faayidaan samii kanaa addeessa, aduu fi urjii ture deddeebi'a. Addeessa, aduu dhiifama, addeessa, aduu fi urjii ture deddeebi'a. Jaroonni kun ifadha. Kun immoo maalitti fakkeeffamu? Hafuura Qulqulluutti fakkeeffamu. Addeessonni kun, urjiileen kun qulqulloota obboloota ko. Qulqulloonni kennaa Hafuura Qulqulluudhaan addunyaa kanaaf ifu. Addunyaa kanaaf ifu. Xafariin yookaan samiin kuni Hafuura Qulqulluutti fakkeeffama jenneera. Namoonni gara Waaqayyootti dhiyaatan kennaa Hafuura Qulqulluutiin gaafa guutaman addunyaa kanaaf ifu. Isin ifa addunyaadhaa jedhee akkuma katabe qulqullichi Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 gubbaarratti. Abbaa keessan isa samii ilaalanii namoonni akka Waaqayyoon galateeffataniif hojiin keessan namoota fuula duratti ta'eefuu jedhe. Akkasumas isin ifa biyya lafaati jedhe. Akkasumas qulqulluu Phaawulos maal nuun jedhee urjiin tokko urjii biraa kabajaan ni caalaa jedhe. Kabajni aduu addadhaa jedhe. Kabajni addeessaa addadhaa jedhe. Urjiin tokko immoo urjii biroo wajjin maal wal caala? Kabajaa wal caala nuun jedhe. Asirratti aduu kan jedhame Kiristoosidha. Addadha baqa kabajni isaa. Addeessa kan jedhamte dubroo Maariyaam akkasumas qulqullicha Yohaannisitti hiikuu dandeenya.
urjii kan jedhaman immoo qulqullootadha. Kennaan qulqullootaa adda addadha waan ta'eef wareegamtoonni jiru, monokosootni jiru, phaaphaasonni jiru, akkasumas jireenya gadaamii keessa kan jiraatan addunyaa kana gadhiisanii jiru. Kabajni isaanii adda addadha. Kanaafuu jaroonni kun immoo keessumaati addeessi, keessumaati urjileen samiirra kan deddeebi'anidha. Kennaa hafuura qulqulluutiin guutamanii jechuudha. Kanaaf xafariin kun dubroo Maariyaamitti illee takka takka ni fakkeeffamti. Sababiin isaa samii lammaffaa jedhamtee waan dubbatamtuuf jechuudha. Inni biroofni sadaffaan garba yookaan bishaan addunyaa kanarra jiru. Bishaan addunyaa kanarra jiru kan isin dhibu nu wajjin jira. Hin dhunnaa hin waraabbanna. Ittiin dhiqanna kan isin dhibu. Qulqullichi abbaan keenya abbaa Hiriyaakos maal nuun jedhaa? Wajjin nyaanne wajjin dhunne. Wajjin dubbanne. Eenyu wajjin? Ilmaa wajjin. Foon namaa waan uffateef, dhufee waan nutti mul'ateef ilmi qaama sadii keessaati Yesuus Kiristoos isaa wajjin nyaanne, isaa wajjin dhunne, ni rafee ni ka'e jenneen jechuudha. Foon dadhabaa uffate. Sababa kanaafuu nu wajjin kan waloomedha jechuudha. Bishaan addunyaa kanaa nu wajjin kan wal beekudha. Waaqayyo ilmaas qaama sadii keessaatii dhufee addunyaa kanaa wajjin kan waloome. Yookaan addunyaa gaafa jennu addunyaan hiika biraadhaan nama jechuudha waan ta'eef. Foon dhala namaa kan fudhatedha. Kanaaf Yohaannis 1:14 gubbaa immoo gaafa laaltan jechi jalqaba ture sun maal ta'e nuun jedhe? Foon ta'e nuun jedhe. Hubadhaa. Foon ta'e. Foonni kun immoo addunyaa kanarra kan jiru foon dubree Maariyaam qulqulleettii irraati kan fudhatamedha. Asirratti hubachuu kan qabdan bishaanni Haanos gubbaa jirus bishaanni samii kanatti fakkitee mul'atu kunis bishaanni addunyaa kanarra jirus hundumtuu bishaanidha. Bishaanni bishaanummaadhaan gargar hin ba'u. Waaqayyos tokkodha. Haa ta'u iyyuu malee bishaanni kun qaama sadii qaba. Haanos gubbaa jira. Asiin immoo xafariin jira. Bishaanni kun addunyaa kanarra jira. Asirratti hubachuu kan qabdan ijoollee Waaqayyoo iccitii Sillaasee ittiin barsiisuudha malee kun dhugumaaf taanaan Waaqayyoon akkasiin fakkaataa jechuu miti. Fakkeenya isinitti himaa jira. Waaqayyo gargar bahinsa hin qabu. Waaqayyo bakka hundumaatti argama. Bishaan addunyaa kanarra jiru iddoo biroo immoo jiraachisuu danda'a. Garuu bishaanuma jenneetu waan dubbanneefidha malee. Kanaaf akka nuuf galuuf jecha Waaqayyo abbaan akka nutti hin mul'anne, Waaqayyo hafuurri qulqulluun immoo hojii isaatiin akka nutti mul'achaa jiru, Waaqayyo ilmaa immoo dhufee foon keenya fudhatee akka nuuf fayyise dubbachaa jirra jechuudha asirratti. Dubbiin fayyinaas as keessatti akka nuuf galuufidha. Kanaaf haala kanaan hubachuun gaariidha jechuudha. Kanaaf uumamni guyyaa dafnoo haala kanaan itti Sillaasee nutti hima jechuudha. Inni biroo fi inni baay'ee nama ajaa'ibu seenaa Abrahaamidha. Seenaa Abrahaam keessatti qulqulleetti Sillaaseen mul'ataniiru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis 8 gaafa dubbistan Abrahaamis guyyaa koo arguu barbaade ni argesi. Ni hawwee gaas isa boodas dhumarattis ni argee nuun jedhe. Meemmee Abrahaam akkamittiin guyyaa Waaqayyoo arge? Akkamittiin guyyaan Waaqayyoo argame? Seenaa Abrahaam keessatti kan jedhu ilaalla. Akkuma beektanii Yisihaaq, Abrahaam, Yaaqoob abboonni kun Re'iisa Aaba'u jedhamu yookaan immoo Paatraarikii sadan jedhamanii beekamu. Paatraarikiin yeroo jalqabaadhaa fi mana amantaa keenya keessatti beekamu abbaa keenya qulqullicha Abrahaamidha. Lammaffaan Yisihaaq, sadaffaan immoo eenyudha? Yaaqoobidha. Jaroonni kun Aaba'u mataa abbootaa yookaan hangafa abbootaa jedhamu. Addaan faana dursu abboonni kun. Sababiin isaa hidda dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isaaniin bu'uura godhate kan dhufedha. Abrahaamiin amantaadhaan cimaa waan ta'eef isinis akka abbaa keessan Abrahaam amantaa qabaadhaa jechuudhaaf Waaqayyo gooftaan hidda Abrahaam irraa dhalate. Mootummaan Daawit qulqulluu fi cimaa waan ta'eef teessoon isaa waan cimeef mootummaan koo cimtuudhaatii mootummaa kootti jabaadhaatii dhaabbadhaa jechuudhaaf mootummaa Daawitiin ilaalee tokko gooftaan keenya. Kanaafuu Wangeela Maatewos 1 gaafa dubbistan maal jedheetu nutti himaa? Hidda dhaloota gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos Daawit irraa Abrahaam irraa nuun jedha. Kun iccitii guddaa of keessaa kan qabudha. Kanaafuu seera uumamaa 22 lakkoofsa 14 gaafa dubbistan iccitii Sillaasee ni argattu. Kunis gabaabsee seenaa kana isinitti himee isa booda hiikkaasaa akkamittiin gara dubbii Sillaaseetti akka dhufu waliin ilaalla. Akkuma beektan Waaqayyo gooftaan seera uumamaa 8 irratti Sillaaseen mana Abrahaamitti mul'atee Abrahaamiif waadaa galee ture. Waadaan kunis akkuma beektan Abrahaamii fi Saaraan ijoolleen qabanii. Saaraan umurii waggaa 90tti, Abrahaam 99tti osoo jiranii Sillaaseen mana isaaniitti nama 3 fakkaatee argame. Waggaa har'aa mana kee dhufna jedhanii
Sillaaseen Abrahaamiif Saaraadhaaf mucaa Yisihaaq jedhu kennaniiru jechuudha. Dulluma keessa ilma argatamedha. Ilma abdii jedhama. Maqaan Yisihaaq inni biroon ilma abdii jedhama. Yisihaaq qofaa miti. Yisihaaq jechuun hiikkaan maqaa isaayyuu kolfaa gammadaa jechuudha. Kun immoo kakuu haaraa keessatti wanta ta'uuf jiru gammachuu kakuu haaraa keessatti cidha kakuu haaraa keessatti ta'uuf jiru kan nutti himudha. Kanaafuu Waaqayyo Gooftaan garuu guyyaa tokko Abrahaamin qoree nuun jedha. Waaqayyo amala isaatiin kan qoru miti. Garuu seenaan dudduuba jirutu ture. Seexanni abbaa keenya Abrahaamin maal goote ati keessummaa hin keessumsiistu. Osoo Waaqayyoon sirraati adda ba'e. Osoo mucaa kee aarsaa goote. Osoo mucaan kee jalaa fudhatame ati keessummaa kan jedhamu keessumsiistu. Calluma jettee Waaqayyo Waaqa hojjettati. Jettee Waaqayyoon fuula Waaqayyoo dhaabbattee too Abrahaamin kasaste. Abrahaamis kissii kana yookaan immoo iyyata kana beeka waan ta'eef akka Iyyoob amantaatti cimaa waan ta'eef Waaqayyo Gooftaan maal godhee abbaa keenya Abrahaamin dabarsee seexanaaf kenne jechuudha. Dabarsee seexanaaf kenne. Seexannis Abrahaamin deemtee qorte jechuudha. Maaliif akka inni mucaa dabarsee laatuuf? Waaqayyo Gooftaanis Abrahaamin qoree kan jedhame sababa kanaafidha. Yeroo booda abbaan keenya Abrahaam ilma isaa tokkicha eenyuuf kenne? Aarsaa godhee tabba Mooriyaa irratti geesse nuun jedhe. Ilma isaa tokkicha laa hubadhaa. Ilma biroon qaba abbaan keenya Abrahaam. Ilma abdii ilmi ganaa Kiristoos ofirra dhalatu Yisihaaq jedhama. Mucaa kana maal godhee aarsaadhaa fi tabba Mooriyaa irratti geessu Waaqayyo Gooftaan ajaje. Dhumarratti garuu Waaqayyo Gooftaan amantaa Abrahaamin ilaalee ilma isaa Yisihaaqin oolchiraaf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa dubbistan abbaan ilma isaa jaallatu addunyaa kanaaf akka kenne ni yaadattu. Fakkeenyadha jechuudha kun. Abbaan keenya Abrahaamis osoo Saaraatti hin himin Yisihaaqin ganama fudhatee sokke. Galgalatti himame dubbiin kun. Halkan sana dhiphachaa bule jechuudha abbaan keenya Abrahaam. Ilma isaa sana fuudhee ganama harroota lama wajjin, loolee lama wajjin, billaa, qoraan, ibidda qabatee too gara Mooriyaa deeme. Adeemsi mana Abrahaamii kaasee hanga Mooriyaatti jiru guyyaa 3 fudhate ture. Guyyaa 3 gaafa deemu gaafa achi ga'u tabba Mooriyaa argee tabba Mooriyaatti ol ba'e. Harroota lammanii fi namoota lamman sana gajjallaatti dhiisee tabba gajjallaatti dhiisee abbaan keenya Abrahaam ilma isaa Yisihaaqiin fudhatee too gara tabbaatti ol ba'e. Isa boodas seenaasaa seera uumaa boqonnaa 22 irraa dubbifachuu dandeessu. Kanaaf jechuudha. Kuni hiikaa qaba jechuudha. Hiikaa guddaa qaba kun. Abrahaam Waaqayyo abbaatti kan fakkeeffamudha. Waaqayyo abbaatti akkamittiin fakkeeffama gaafa jennu Abrahaam abbaan keenya ilma isaa tokkicha dabarsee Waaqayyoof kenneera. Waaqayyo abbaan immoo ilma isaa tokkicha dabarsee addunyaa kanaaf kenneera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa dubbistan kan argattu. Kanaaf wal fakkaatu jechuudha. Dubbii Sillaasee. Yisihaaq immoo Yesuus Kiristoosiin kan fakkaatudha. Sababiin isaa Yisihaaq aarsaadhaaf dhiyaate abbaa isaa osoo hin didin. Iyyarattu taatan kutaa kana keessatti gaafa dubbistanii abbaan keenya Yisihaaq maal jedhee ture? Billaan kunuudha, qoraanni kunuudha, hoolaan aarsaa isa jira jedhee gaafatee ture abbaa isaa. Yeroo kana abbaan keenya Abrahaam Waaqayyo ni qopheessaa jedhee deebiseeraaf. Hubadhaa. Yisihaaq qalamuudhaaf nama deemaa jirudha. Aarsaa ta'uudhaaf nama deemaa jiru abbaa isaa osoo hin mormin. Meerree hoolaan jedhee too hin mormin. Tabbarra gaafa gahu hoolaan hin jirtu. Aarsaadhaaf kan dhiyaachuuf malu Yisihaaq akka ta'e Yisihaaq mataa isaatiin ni hubatee nuun jedha. Isa boodas abbaa isaa Abrahaamitti dubbate. Yaa abbaa koo Abrahaam. Akkati aarsaa na godhuuf jettu hubadheeraati. Gaafa aarsaa na gootu garuu ol galagalchitee ana hin qalin yookaan ana aarsaan taasisin. Gadi na galagalchiiti kara morma koo kara saggoo koo aarsaa na dhiyeessi jedhee dubbate. Eenyu? Yisihaaq. Yeroo baay'ee mana keenya keessatti zikrii yookaan xoofoo gaafa dhiyeessinu gaafa daabboo muramu argitanii beektu laata? Gadi gombistanii murtu miti. Maaliif isinitti fakkaata? Seenaa kana yaadachuufidha jechuudha. Yisihaaq gadi galagalameedha karaa saggoo kan aarsaa ta'uuf ture. Waaqayyo Gooftaan garuu amantaa Abrahaamiin ilaale. Kitaaba qulqullichi Phaawulos barreesse irratti akkuma dubbate. Abrahaamis ni amanee qulqullummaa ta'es lakkaameefi jedhamee akkuma dubbatame. Abbaan keenya Abrahaam ilma isaa tokkicha dhiyeesse. Asirratti Yisihaaq maal hin taane? Lakki anuun qalamu anuu aarsaa hin ta'u hin jenne. Har'a abboonni keenya haadhi keenya abbaan keenya osoo ergaa sana dabnee deemna laata? Hubadhaa aarsaa ta'uu dhiisaa. Meemmee gadaamii tokkooti sabalaqii naa fidii jedhanii osoo hin ergan hin deemnaa nuti har'a hin deemnu. Abboonni keenya durii akkas hin turre obboloota ko. Yisihaaq Kiristoosiin kan fakkaatudha. Kiristoosis fedha abbaatiin dhufe.
Fedha hafuura qulqulluutiin dhufe. Lakki ani waan deemu hin jenne dhufee dubroo irraa dhalatee fannoo irrattis maal ta'e ni fannifame. Fedha kee yoo ta'e xoofoo kana narra dabarsichaa ture. Sodaatee osoo hin taane xoofoon rakkinaa xoofoon qorumsaa gara fuulduraatti yoo nutti dhufe akkas jennee akka kadhannuuf nu barsiisuu jechuudha malee. Kanaafuu Yisihaaq fakkeenya eenyuti? Fakkeenya Kiristoosidha. Filiphisiyoos 2:8 gaafa dubbistan kunis Iyesuus fannoo baachuu qaraanioo deemuusaa akka nutti himu asirraa dubbifattu jechuudha. Fannoo baachuu Iyesuus Kiristoos. Yisihaaq fannoo baatee tabba Mooriyaatti ol ba'eera. Sababa kanaaf Iyesuusiif Yisihaaq wal fakkaatu jechuudha. Asirratti qoraanni fannootti fakkeeffameera. Harroonni lamaan harroota guyyaa gaafa Hoosaayinaa harroota lamarra taa'ee gara Hoosaayinaa akka galee ni hubattu. Achumaan akka hubattaniif jechuudha. Inni biroon immoo namootni lamaan immoo hattoota bitaaf mirgatti fannifamanii fakkeeffamaniiru. Tabbi Mooriyaa qaraaniootti fakkeeffameera. Daggalichi hoolaan keessaa dhufee bakka Yisihaaqiin qalame jira. Hoolaan tokko jechuudha. Hoolaa qaraanioo jedhamee kan beekamu. Yookaan immoo beenyaa Yisihaaq jedhamee too kakuu moofaa keessatti fakkeenyaan kan dubbatamaa ture hoolichi. Inni immoo Yesuus Kiristoositti fakkeeffama. Daggalichi immoo Dubroo Maariyaamitti fakkeeffamte. Dubroo Maariyaam Kiristoosiin deessee Yesuus Kiristoosiin deessee addunyaa kanaaf laatteetti waan ta'eef. Kanaafuu haala kanaan hubachuutii qabnaa jechuudha. Yaaqoob immoo hafuura qulqulluutti fakkeeffama. Yaaqoob immoo kan dhalatu Yisihaaq irraati. Yaaqoob hafuura qulqulluutti fakkeeffameera jechuudha. Akkamittiin Yaaqoob ijoollee 12 qaba akkuma beektan. Yaaqoob ijoollee 12 qaba. Ijoolleen 12 kun seenaa gurguddaa qabu. Hangafaa qudusuu qabu. Haadha manaa afur irraati ijoollee 12 godhateera. Ijoollee 12 kanarratti Gibxi keessa waggaa 430 turaniiru. Dhumarratti garuu waggaa 340 booda 30 booda gara Kana'aaniin galaniiru. Kana'aaniin erga galanii booda kennaa lafaa fudhataniiru. Ijoolleen Lewwii irraatiin kan hafe ijoolleen Yaaqoob tokkoon lafa hirataniiru jechuudha. Lafa hirataniiru. Garuu ijoolleen Lewwiif maatiin Lewwii lafa hin arganne. Sababiin isaa inni kaayyoo biroo waan qabuufidha jechuudha. Kanaafuu kennaa Kana'aaniin argataniiru. Eenyu isaan ijoolleen Yaaqoob 12. Akkasumas Yaaqoobii Kiristoositti fakkeeffama. Haala biraan immoo hafuura qulqulluuttis ni fakkeeffama. Amma kan ilaalaa jirru hafuura qulqulluutti isa fakkeessine. Maaliin? Ijoollee isaa 12. Asirratti hojii duukaa bootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbisuun gahaa ta'a jechuudha. Kennaan hafuura qulqulluu barattoota gooftaa 12 irra bu'eera. Afaan haaraa dubbachiiseera. Afaan 71 kanaan dura afaan biroo dubbachaa turani. Warra kaan immoo akka kennaa isaaniitti afaan kennamee fi dubbachaa turan jechuudha. Asirratti ijoolleen 12 kun duukaa boota gooftaatti hiikamanii kennaan hafuura qulqulluu qaama hafuura qulqulluu tokkodha waan ta'eef isatti hiikamee ittiin Sillaasee as keessatti Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobiin ni dubbatama jechuudha. Kana immoo kan nuuf geessu seera ba'uu boqonnaa 3 yoo dubbistan sirriitti argattu. Akkas nuun jedha. Ani Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob nuun jedha. Hubadhaa. Si'a 3 Waaqa jedhe. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob. Maal ani Waaqa Abrahaamii, Yaaqoobii fi Yisihaaq dhan jenne laasirratti. Maal jedhee? Ani Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob dhaan nuun jedhe. Kun maal nutti himaa? Waaqa jechuun isaa Waaqayyo qaamaan 3 ta'uu nutti hima jechuudha. Waaqayyo qaamaan 3 yookaan immoo Sillaaseen qaamaan 3 jennee ta'uu hubachuu dandeenya. Jechi Waaqa jettu immoo yookaan Waaqayyo jettu immoo Waaqayyo immoo tokko ta'uusaa waaqummaadhaan tokko ta'uusaa akka nutti himu asirratti hubachuu dandeenya. Asirratti immoo Abrahaam, Yisihaaqii fi Yaaqoob kan jedhu ilaalaa dubbisaa jirra jechuudha. Kanaaf iccitiin kun haala kanaan hubatamuutii qaba jechuudha. Egaa asirratti hubachuu kan qabnu dubbiin Sillaasee iccitiidhaan kakuu moofaa keessatti haala kanaan iccitaan dubbatameera. Barnoota keenya afaan keessatti warreen afaan ni ilaalla. Hanga yoonaatti Waaqayyo nu barsiisee Waaqayyo nu gorse maqaan isaa kan qulqullaa'ee fi kan eebbifamuuf haa ta'u nagaadhaan tura.